naafii baga gammaddee baga mo'attee naafii mo'attee jirti tapha isii haala bareedaa ta'een haala nama gammachiisuun Oktoobar 26 guyyaa dheengaddaa haala bareedaa ta'een mo'attee jirti. Waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee namatti tolu. Naafii baga gammaddee mabruuk naafii مبروك سبونتي أرسي بقى مدي سين جرا حبيبتي بقى موات همتين قدين أبشر بقى مدي أتما مواتي بقى مدي قافا أمي فرون تبتي موات همتسن باقي قد قدتت أقامي أنا الحمد لله بقى مواتي نافي الحمد لله بقى ربي الرسي أولتي بقى مدي بقى ملكوفتي يوم مويات وملي أرمون مويات همهن قلو بقى مدني هروني كيف ترى هروني لايكي هروني شيري هروني تبتابي هون دي كيسانو قلتو ما كون بؤادة دبي كيسانيتي ودو إسين كيف ترى أول دربو باتني ودو إسين لايكي تبتابي قدو باتني adda ofii mooyatamuun hin danda'u jechuudha. Galatooma bu'aa dadhabbii keessanii gammachuu hundi kennaa arginee gammachuu baga gammannee walumaanii sabboontu arsii naafii baga gammaddee warroonni sheergootan hundi keessanuu baga gammaddanii firii bu'aa dadhabbii arguu fi wanni dadhabdanii sheergootanii laayikootanii gammachuun guyyaan ishii yoom guyyaa hundu gammachuun eega guyyaa dheengadda haala bareedaa ta'een tapha nama gammachiisu dabarsitee moo'attee jirti naafin hordoftoota kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala faamilii Orootuu weelkaam ashamaar kafuun hundi keessanuu alaaf biyya keessa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii hordoftoota kiyya warroonni hanga ammaa maatii naaf taatanii jajjabeessitan galatooma galanii keessan dachaa haa ta'u. Warroonni haarawaa taatanillee weelkaam baga gama YouTube chaanaala kiyya nagaan dhuftanii isin simadhee jira maatii naaf ta'a isin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon kiyya karraa waa'ee naafiti naafin tapha guyyaa dheengaddaa keessatti baay'ee mo'attee gammaddee jirti. Isin hundi keessanuu baga gammaddanii hundumti keessanuu gammachuu yoomii eegdanii jechuudha. Gammachuu bu'aa dadhabbii giiftara bu'aa dadhabbii sheerii bu'aa dadhabbii laayikii hundaati jechuudha. Akkasuma hundumti keenna sabboontittiin arsii moo'attee baga walumaan gammannee isiniin jedha hordoftoota kiyya. Isin hundi keessanuu naafii ni jaallattanii naafiin bashaasha miidiyaa kanarraa taphattuu kolfituu miidiyaa kanarraa namatti toltuudha jechuudha. Sabboontuu arsii sikomandooti baga walumaanuu gammannee jechuudha. Akkasii isillee gammachuu addaatu irraa mul'ata. Mooyatuun yoo waan xiqqaa taate baga gammaddee habiibti. Akkasii hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee karraa waa'ee gammachuu naafiti. Gammachuun kee itti hafuu seenjana naafii obboleettii teenna. Gammachuu zalaqiyaa siif haa ta'uu jabaadhu. Ati yoo biyya keessa jirtullee jabduu taatee dalagattee asittillee yoo dhuftu namoonni hedduun naafii ati hojii dhuftee yoo namni hedduu siin jedhu dalaguuf dhufe malee taa'uuf hin dhufne mana abbaa kiyya dhufe seetanii dhugaa keetti namni biyya namaa dhufe mana abbaa ofii hin dhufne mana haadha ofii hin dhufne dalagatuuf dhufe dalagatee of jijjiiree haajaa muraada kaayoo guuttatee gara biyya ofii galuudha jechuudha. Biyyi namaa osoo ati waan feetellee taate kabajaa siif hin qabdu jechuu biyyi namaa dalagatteetiin gara biyya keetti galtee biyya keetitti mangisti taatee jiraattutu caalaa jechuudha. Biyya namaa kana keessatti kan ofii daddalagaa qofaa kanaaf jabaadhu ati ammallee jabduudha. Fakkeenya dubartii akka dubartiin hunduu jabaattee akka kee kanatti dalagattu biyya keessattillee waan baay'ee dalagaa turte jabaadhu. Rabbi muraada kee siif haa guutuu amrii kulli siif haa laaffisu.
jireenya nama kamiitu rabbi isin haa laaffisu obboleeyyan kiyya. Jireenya gammachuu namni hunduu waa morkatee tattaafatee dalagatee harka namaa eeggachuu dhiisee ofii mataa ofiitiin of ta'eetiin dalagatee of jijjiiree namallee fakkeenya nama ta'u rabbiin nu mara haa taasisu jechuudha. Nama dalagaa tuffatuuf yookaan nama inaafuu bicha osoo hin taane inaafee akkamitti akka namni sun dalagadhetti anillee dalagachuu qabaa inaafaa akkana kana inaafanii dalagachuudha malee inaafaa namni sun maa guddatee namatti inaafan osoo hin taane inaafaa morkatanii nama sallaalanii dalagatanii jechuudha. Yoo ati nama dalagattu taate yoo ati nama jabduu taate namni si tuffatullee hin jiru jechuudha. Yaa namni kun edaa jabaadha namaan jedha jechuudha namni illee. Anis akka nama sanii jabaa ta'etaniin fakkeenya ta'e mul'achuu qabaa jedhanii waan gaarii yoo yaadanii nama sanirraa morkatanii waan gaarii yoo baratan bakka gaarii ga'anii akkasii wayii naaf itirraa kaasee naafi baga gammaddee baga gammachuu kan kee baga mo'attee gammaddee ammallee gammadii gammachuun kan kee itti si haa fufuu siin jedha habiibti. Nullee si wajjin gammannee jirra tapha kan kee mooyatu kan kee. Yaa Rabbi namni hundi katabate hundi mooyatee galuu akkanaa fi kanatti namni hundi isaatu mooyatee galuu Rabbi isinii haa taasisu. Baay'ee nama gammachiisa. Oromoo wal deeggaree wal jajjabeessee wal kakaasee ani wal gammachiisuun waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Hundumti keessanuu galanni keessan dachaa haa ta'uu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Isinillee Rabbi muraada isiniif haa guutuu hajaan keessan isiniif haa guutamu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Gammachuu manaa fi keessa bahee namni hundi ka isii jaalatu hundi isaatu ni gammada. Ani naafin goobaziidha. Yoo itti biyya jirtu waa baay'ee daddalaydee waa baay'ee mul'istee jirti. Ammas muraada isii Rabbi haa guutuu fi akkasii viidiyoon kiyya karaa kana fakkaataa. Waan viidiyoo kiyyaa jalqabarraa hanga ammaa warroonni na wajjin turtanii na dhageeffattan galatoomaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naaf turaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya isinitti tole immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa na jajjabeessa isiniin jedha. Warroonni haaraa taatanillee saabskiraayibii godhaa hanga viidiyoo biraatii walitti dachaanutti baay isiniin jedha hordoftoota kiyyaa nagayaan naaf turaa nagaya keessa jiraadha. Hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoota kiyya baay.